Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun Maraam Miidiyaati. Maraam Miidiyaa odeeffannoowwan garaagaraa qindeessee simbiraan gahaa turuun isaa ni yaadatama. Egaa gidduutti sababa garaagaraatiin waan bannee turreef garuu nuuf kolchaa isiniin jennee guyyaa irraa kana garuu deebi'uu keenya isinitti himuu jaallanna. Guyyaa irraa seenaa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Seenaan kunis seenaa hundeeffama waldaa kiristaanaa afaan Oromoo magaalaa Finfinneeti. Akkuma beekamu Oromiyaa keessaa macaafa qulqulluun dubbii Waaqayyoo kan ga'e jaarraa tokkoon lakkoofsee jira. Haa ta'u malee magaalaa Finfinnee keessatti waldaan ifatti afaan Oromoodhaan tajaajila jalqabde seenaa yeroo dhiyooti. Nutis kanumaan wal qabatee abbootii sababa hundeeffama waldaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee ta'an muraasa argannee dubbisnee qindeessinee isin biraan ga'uudhaaf yaadnee jirra. Egaa isinis bakka jirtan hundumatti nu waliin turaa isiniin jenna. Naannoo Sinodoosii lixaarraan dhufe achitti yommuu dhufe immoo amma waggaa 36 ta'eera. Waggaa 36 ta'eera. Bara 1969 Agumee gaafa sadiin Finfinnee seene. Yeroon dhufe namoota gurguddoo barumsa teoloogii baratan Makkaana Yesuus Seminarii barumsa baratan ijjinan dhufe akka harka qabaniitti na kennani isaan matu fidee amma lafti nuti jirru hosteela Luuyi Harmis keessa miti. An jalqaba kanan dhufe addan. Addanna Luuyi Harmis hostel kan jedhamu waldaan Sinodoosii lixaa kun kan inni bulchu ture achi keessa dhufnee buufanne. Achi keessa dhufnee buufanne egaa qalbiidhumaan itti barreetu hojii wangeelaa jin walitti qabame naannoodhuma kana keessa jiraanne. Egaa bara sanaa akka har'aa kana miti. Magaalaa Finfinnee keessatti namni akka barbaade yeroo barbaadetti iddoo barbaadetti afaan Oromoo dubbachuun baay'ee ni eeyyamama. Sababa kana waldaan ifatti afaan Oromoodhaan tajaajila kennitu hin turre. Akkamitti waaqeffachaa turan laata? Luuyi Harmis hostel keessatti torbaniiniti guyyaa tokko guyyaa roobiidha galgala sa'aatii 2 kaanee afaan Oromootiin waaqeffanna. Obbo Haayiluu Tarfaasaa kan jedhamantu bulchaa hostela kanaati. Sagantaadhuma ijoolleen kun torbaniin waaqeffattu jedhee hostelumatu jalqabe malee nu miti. Yeroo sana achuma keessatti faarfattoota uumne. Faarfattoota uumneetu ana Moosisaa Tamasgeen kan jedhamu tokko jira. Ijoollee gara 15 taanee tu sagantaa kana jalqabne. Achumaan faarfachuu jalqabne. Faarfachuu jalqabne muuziqaan hin jiru, homtuu hin jiru, sagaleedhuma keenyaaniiti faarfanna. Sagalee duwwaadhaan faarfanna. Kana booddee namni tokko dhufeetu bara sana akkoordiyoonii tokko qaba ture. Akkoordiyooniidhaan nu shaakalchiisuu yaale. Itti wallaallee qalbiidhumaan inni nu jajjabeesse ittiin jalqabne. Isheedhuma kanaaniti guyyaa tokko dhannee waldaa Beetelitti afaan Oromootiin faarfannaa maaloo nuu kennaa jennee kadhanne. Dhannee guyyaa tokko nama 5 taanee jajjabuunumaan dhannee waldaa Beetel kana keessatti faarfannaa tokko faarfanne. Isayyuu rakkina meeqaan. Egaa haaluma kana keessattuu jiranii waldaa kiristaanaa irratti hariitamni guddaan ka'e. Boodarraa afaan Oromoonis afaan Amaaraanis waaqeffachuun yakka ta'e lafa taa'e. Tajaajiltoonni akkasumas amantoonni hariitama kana keessummeessuutti ka'an. Otuma kana keessa jirru ani nan hidhamee maqaa wangeelaatiif. Maqaa wangeelaatiif qabaleen kun 14 turte yeroo san 14 jedhamti. Amma lafti nuti jirru kun 14 jedhamti achitti qabanii ol deebisanii gad deebisanii mana hidhaatti na gashannaan. Mana hidhaatti nu gashanii kana booddee hidhaa qabalee kana keessaa baheen amma immoo yommuu bahee jedhu waldaan waaqeffachuu dhaqetti achitti qabanii nu hidhan. Bakka yeroo san ol deebisanii gad deebisanii nu daalacheessanii nu reeban. Amma miilli koo akka miilla namaa miti kan koo keessisa. Gurraacha. Sana booddee waldaan sun anis nan hidhame.
warri gara biraanis hin hidhamanii baay'een isaanii hin faffaca'ani. Kun 72 akka kaanan Habashaatti. Bara sana gaa amantiin hin hamma. Yeroo sanaa jalqabee afaan Oromooniitiinis mini afaan Amaariffaatiin waaqeffachuun rakkina fiduu jalqabe. Barri hariyatamaa sunis darbee haalli jiru hundumtuu tasgabbaa'e. Waldootiin kiristaanaas iddootti deebi'anii waaqeffannaa isaanii itti fufuu jalqaban. Haa ta'u malee magaalaa Finfinnee keessa afaan Oromootiin waldaan ifatti tajaajila kennitu ammas hin turre. Hariyatama booddees jechuudha. Kanaaf namoonni sirriitti afaan kana dhaga'uu dubbachuu hin dandeenye waldaa deemanii tajaajilamuuf baay'ee rakkatu. Kanaaf immoo abbootiin yeroo sanaa ragaa ijaati. Sagantaa afaan Oromootiin waldaa akkasii keessatti afaan Oromootiin kan gaggeeffamu jedhu waldaa Finfinnee keessa hin turre. Kanarraan kan ka'e namoonni immoo biyya ijoollee isaanii bira jiraachuuf dhufan sababii Amaariffaan beenneen waldaa yeroo dhufanii utuu waan tokko hin dhagahin qurbaana yookiin irbaata gooftaatti utuu qalbiitti diddiirratin fudhatu. Yeroo namni ka'u malee yeroo namni taa'u malee namni waan tokko utuu hin dhagahin yeroo baay'ee fixu asitti. Waan ta'aa jiru beeku. Garuu waan dubbatamaa jiru hin dhagahan. Hin galuuf lallaban dhaggee hin galuufi ergaan darbu hin galuufi faarfannaan darbu hin galuufi akkuma jedhe garuu dhimmichi dhimma hafuuraati waan ta'eef wanti isaaniif galu jira wanti isaan amaleeffatan jira akkasitti turame gaa. Fakkeenyaaf abbeen ji'a jaana biratti boqochuuf dhufanii yeroo waldaa torbaniin fuudhee dhaqu takkaa utuun dhagahin ji'a 2 guutanii nagaan barbaaduutii nagalchinaan jedhanii biyyatti galaniiru. Nuti namoonni hin dhaga'u naannoo kana nu duwwaadha seena warra Wallaggaa. Naannoo Finfinnee kana iyyuu namoonni afaan keenya malee afaan kan biraan dhageenye baay'eetu jiru. Abbootiin har'a seenaa kanatti himan kun yeroo sana waldootii afaan Amaaraatiin tajaajila kennan keessatti geggeessummaarraa jalqabee gita garaagaraatti tajaajila adda addaa keessatti bobba'anii Waaqayyoon tajaajilaa turan. Ofii isaanii baratanii waan turaniif afaan kana dubbachuus dubbisuus dhaga'uus ittiin tajaajilus waan danda'aniif jechuudha. Haa ta'u malee abbootii fi harmootii akkasumas immoo namoota kan biraa kutaa biyyaarraa dhufanii isaan bira boqotaniif keessumaa immoo namoota afaan kana sirriitti dhaga'uuf dubbachuu hin dandeenyeef rakkoo isaan mudatu sirriitti ilaalaa turan. Tarkaanfii isaan fudhatanis wal arganii mari'achuu ture. Waldaa Beetliin ture amman maanguddoo ta'ee pirezidaantii waldaa sanaa ta'ee yeroo 3 filatame. Haaluma sanaan waldaama sana keessatti afaanuma kanaan jechuudha. Yeroo achi ture hundumaattuu rakkina nan argaan garuu waan an godhu hin qabu. Namoonni warri kan biraas wajjiniin caalaan immoo namootuma keenya. Egaa rakkina kana argaa guddanne amma dargiin dhufee darbutti. Beetel kan jedhamu kanattanii faarfadha. Amma afaan Amaariffaatiin faarfachuun jalqabe. Afaan Amaariffaatiin faarfachuu yommuu jalqabu achuma keessa taa'een immoo hojii achuma keessaa immoo argadhe. Ammatuma waldicha keessaa hojjedhuun obbo Haayiluu Tarfaasaa kun immoo maqaa siyaasaatiin Naqamtetti hidhamanii hidhaadhaa bahanii dhufanii galaniiru hoosteelatti deebi'aniiru. Obbo Haayiluudhaan dhaqeen obbo Haayiluu ilaahi obbo Haayiluu qeessonni keenyas akka isaan hin lallabne. Nuyis immoo afaan Oromootiin akka hin faarfanne nu godhaa jiru. Maal ta'a obbo Haayiluu wal gurmeessineetu sagantaa afaan Oromootiin nu jalqabaa jennee Beeteliin gaafannaa jedhee naqee obbo Haayiluu gaafadhe. Guyyaa sana yaadadha guyyaa roobii na bira dhufe. Mee amma jimaataatti yeroo naa kenni jimaata galgala kottuu jedheen dubbadhee jimaata galgala yommuu inni dhufu inni ati dhiyeessitee inni ijoollee wajjin mari'attan akkas akkasii kuni miidhama qaba. Nuufis isaaniifis maqaa waldaa keenyaatiif miidhama qabaa. Karaa seeraarra deemna nuyi
asumatti afaan Oromootiin isa galgala waaqeffannu kanaa sanbata guddaa sa'aatii booddee jalqabne obsaan immoo ganama ammasitti achuma dhanne osoo ofirratti hin beeksisin. Yoo nama 50 caallee yeroo nuu kennaa sa'aatii booddee jennee warra beekan gaafannaa afaan keenyaan kan itti faarfannu kan itti dubbii waaqayyoo dhageenyannee gaafannaa nama 50 ol yoo taane akkasitti jalqabnaan jedheen. Obbo Haayiluunis yaada kana hin qabatani. Hin guddifnaa jedhan. Qaaccessanii sirriitti keessa deebanii ilaaluudhaaf immoo hin bulfatan. Gurbaa jedhani obbo Haayiluun tole hin jalqabna garuu hin guddifna jedhan. Akkati jetteetti mini akka kanatti hin ta'u jedhan. Obbo Haayiluun immoo bishaatoodha. Attam goona ree obbo Haayiluu. In jedheen obbo Haayiluu gaafadhe. Qoy kadhadhu anis nama wajjin naasaa atis kadhadhu yeroo fudhanneetu irratti yaannaa jedhan obbo Haayiluun. Natti hin tolle isheen. Amma naanna keessaati finiinaa jirti. Obbo Haayiluun immoo hidhamanii mana hidhaatii ba'anii obbo Haayiluun isa hidhamanii ba'anii waanuma akkasiitiif waanuma uummata isaaniitiif ta'uuf hidhamanii ba'anii hunduma isaa beeku. An akka isaaniitti hin beeku. Har'a ni hubadha malee waa'ee obbo Haayiluudha. Amma obbo Haayiluun hin guddifne jedhan. Tole egaa haa guddatuti maal goona jedhan. Torban 3 akkas ji'a tokko tureen obbo Haayiluutti deebi'e. Maali gurbaa wanta sana ni irraanfattee jedhan. Maal na waamuu diddanii hoo? Anoo ifna ni egaa aan jedheen. Kottu gaa akkas goonaa jedhan. Maal goonu? Hin teenye biiroo qabu biiroo isaanii teenyeetu maal godhanii hin guddifna nama fo'annaa duraan dursanii naan jedhan. Nama akkamii fo'anna? Nama atis beektu nama anis beeku nama irratti walii galu filannaa naan jedhan. Eessaa? Asuma keessaa jennee nama 16 maqaa dhoofne. Akkasitti gaafa sanaa hundeeffamni waldaa kiristaanaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee tuqaan jalqabaa kaa'ame. Namoonni 16 gaafa sana maqaa dhaaman garuu eenyu fa'i laata? Obbo Faqqadee Jiraataa yaadannoo gaafa sana barreessanirraa waan nutti himan qabu. Jalqaba obbo Iddoosaa Galataa kan jedhamu Iddoosaa Galataa jennatu faarfata. Iddoosaa Galataa kun immoo walii wajjin boojjii dhufe. Isaan immoo Abarraa Mul'ataa kan jedhamu walii wajjiniiniti naannoo hosteelaa kana jiraatu beessa godhanii wal beeku isaan immoo isa filatan. Ittaansee immoo anis isaan immoo kan beennu Haayilee Fayisaa warra amma jiran kana Haayilee Fayisaa maqaa dhoofne. Inni arfaffaan Kumarraa Olaanaa. Inni shanaffaan Daggafaa Galataa immoo naajjin hojjeta Alaqaa Quuti natu waame sammoo. Ittaansan immoo Damaraa kan jedhamu tokko immoo waaman isaan immoo. Qees Malkaamuun immoo gibbii kana keessa yeroo sana bulchaa maqaa qeesiitiin sinodoosiin ergee hoostela geggeessan turanii isaan immoo itti nuu dabalan. Inni itti aanu immoo Qees Gannatii Wayyeessaa. Qees Gannatii Wayyeessaa maaliif nu gargaaru jenneet sinodoosiidha hojii wangeelaa irraa hojjetu nu gargaaru achi keessatti kanaatiif isaaniin dabalannaa jenna. Inni salgaffaan obbo Immiruu Kabaa. Inni kurnaffaan Daawit Ciibsaa. Daawit Ciibsaa immoo anatti siqa. Inni immoo nama Dambidoollooti. Inni sin quuqama waan jiruuf eessaa hojjetammoodha. Waldaa Beetel kana keessaati jaarsa waldaati. Ilaali attamitti akka nuyi barbaadaa jirru. Amma walitti qabnee maal wayyaa jechuu barbaadaa jirra. Adda Zannabachi Darasuu kan jedhaman tokkos immoo waldaa Beetel keessa jiru dhimma daaqonii kana keessaati hojjetu. Achuma keessa jiru isaanis. Ittaansee Qees Biraanuu Wadaajoo kan jedhan immoo waldaa Makaana Yesuus keessaa hojjetu isaan immoo hojii wangeelaa achi hojjetu. Gubbaadha jechuudha. Qees Shifarraa Sadii immoo waldaa Makaana Yesuus seminariidha hojjetu. Achi keessaas nama arganna jenneeti.
Amma warri waamnu kun hundumtuu iddoo adda addaatii waamnu kun dhimma nuu baasu nama nuu fiduu jenneeti. Isaan ittaansee qees Yoonaas Maammoo jedhamu amma du'aniiru. Ittaansee obbo Beekumaa Tarrafaa isaanis makkanniisuma. Inni ittaanu qees Tashooma Wagii isaanis naannoodhuma kana. Jarreen kana walitti waammanni. Akkasitti gaa jalqaba gaafa wal argan obbo Faqqadee fi obbo Haayiluun namoota 16 maqaadhaanii isaan waamnee wajjin mari'annaa wajjin haasofna dhimma kanaa jedhani kanuma addaan ba'an. Egaa beellamni isaanii inni itti aanu maal fidee dhufa laata? Nama meeqatu dhufeef ta'a? Erga wal argan immoo maal haasa'ani? Sagantaan keenya kutaan lammaffaan gaaffilee kanaaf kana fakkaataniif deebii gahaa qaba. Hanga xumuraatti waan waliin turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Maraan Miidiyaa odeeffannoo sirrii murtoo qajeelaaf.